akka qabdanii abdii fi amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroota amantii biraatii fi ashamaa harka fuunee jirtu bakka jiraattan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni akka tasaa maatii hin taane maatii naaf ta'a wala jajjabeessuun wala gargaaru subscribe naaf godha anillee isiniif deebisaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni maatii naaf taatanii jirtanii warroonni koomentii na barreessaa jirtanii hedduu tokko galatooma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Xiqqaa kanarratti jabaadhu naan jettanii warroonni na jajjabeessaa jirtanii hundi keessaniyyuu galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Rabbiin gatii keessan isiniif haa kaffalu isiniin jechuun barbaada. Egaan har'a maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu har'a wantiin qabadhee dhufe viidiyoo baay'ee na dinqisiise tokko yookaan baay'ee na garrame tokkoon qabadhee dhufe viidiyoo Amaariffaarraan ilaalee ture galgala. Baay'ee na gaddisiise dhugaa rabbi viidiyocha jammararratti isiniin fe'aa gidduu gidduutti isiniin galcha yoo naa danda'ame isinis amma dhumaatti viidiyocha ilaalaan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas abbaa manaa fi haadha manaa jira mucaa tokko qabu obboleessa ishee tokkotu jira jechuudha. Saniin booddee obboleessi ishee suni ni mucayyoon kun obboleettiin kun jalaa baddee namtichi kun dhossee jira jechuudha. Viidiyoo keessatti hin argitu ana maarifa baay'ee waan hin dandeenyeef ammuma xiqqoo danda'uun isin hiika jechuudha. Sarraayyuu hin dhageessu viidiyoo gaggabaabseen fide sababiin isaa viidiyoo nama waan ta'eef YouTube'n hin eeyyamu kanaaf jedheen isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana keessatti akkanaaf galetti ijoollee baay'een ilaaluu dandeessu. Ijoollee baay'een argitaniitu ta'uu danda'a viidiyoo kana. Maal jedhaa dubartii duutu waan isaa manfasii jedhanii qoree intinii manfasiin kun intinii miti reeffana xunqaayii warra daquudha miti reeffana xunqaayii. Warra deeqee qoricha namatti hojjisiisudha miti isa kana itti hojjisiisan fakkaata dubartiin kun hinduuti hin kaati natti fakkaata hinduuti hin kaati natti fakkaata waan akkasiiti viidiyoo keessatti gaafan argee du'aa ol keewwate jechuufi namni du'ee bakka qaamni isaa hin tortora'ee hin ajaa waan ta'eef ofitti iyyuu hin buchisiisu kuni manfasii sanaanitu qoricha sanaan ajjeesee fayyisa natti fakkaata waan akkasiiti namtichi waan akkasii qaba. Egaa du'aa duutuudha ka gaafa dhaqanii warri interview godhan arganii akkasumas warri obboleessi ishee sun dhaqee mucaan duutuu qaandillooftee ciiftee ma jirti footoo ishee asirratti isin maxxansa hin sochootu ijatti ol galagalee bakka duutuudha isa isheen duutee jirtutu jirtuudha inni waan ittiin fayyisu qabana fakkaata amma budaa biyya keessan jirti miti budaan tokko amma nama gaafa du'u kaastee deebiftee fayyaatti deebistee nyaatteedhaan akka oduu warra keenyarraa dhageenyutti isheen duute sun faanii nama waamaa deemteedhaan yaa maamaa koo yaa abbaa koo jechaa deemteedhaan gaafa duutu jechuudha. Gaafa isaan boolla keessaa baafatanii nyaatanii hin dhageenya hin jiraa miti wanta akkasii biyya keessa hin jira jechuudha. Waan akkasiitti natti fakkaata namtichi budaa ta'uunsaa hin oolle nan shakke mee viidiyoocha isanii bana mucaa waan inni jedhu dhaggeeffadhaame. Mucaanii obboleessisee waa inni jedhu dhaggeeffadhaan bu'aanaa nyaata dhugaa rabbii. Xonqaayin kun gadheedha dhugaa. Asii nama qabnaani. Rabbii koo viidiyoo isinii banaa koo viidiyoo mucichaa dhaggeeffadhaa. Ajjeesee kaasa wantichi reef yoo mana keessa ture najaa fooniidha miti reejoo ananaa galuu dide dhugaa rabbii isin murteessaame. Meefachaa rakkoo argitanii indi deerraa dhawwa bar reeffan tuqnaa jedhaani reeffan tuqnaa tuquun qabdan deerraa sichi darbata dhugaa rabbii ani viidiyoo kan biraa muree fideen ture isa bu'ee jiru kuno isan reeffachuu ol fuuchuu dadhabee fideen jira isalleetti isinii bana dhugaa rabbii wayyoo rakkoodha wallaahi. Maal jechuudhaan jedhee naan galle dhugaa rabbii wanti isaa waan naan galle ana viidiyoo chatti isinii